Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota ilmaan Oromoo nagaan tiyya bakka jirtanutti sanaa geessu. Har'a viidiyoo har'a kana keessatti wanni isin agarsiisuu barbaade waa'ee security jechuudha. Secret Gmail account keenya jechuudha. Fakkeenyaaf email keenya Gmail account kan mobile keenya sochoosu jechuudha. Namni biraa seenee fi hin seenne akkamittiin ilaaluu akka dandeenyu. Yoo seenee jiraate immoo akkamittiin ring yookiin sagalee nama sanatti dhageessisu akka yookiin immoo lokshinio yookiin mawqaa bakka taa'umsa nama sanaa beekuu fi mobaayila Gmail keenya fayyadamaa jiru yeroodhaafis ta'e duraan sa'aatii haga inni seene beekuu akka dandeenyu isin agarsiisa. Kanarraa hafes namoonni Facebook ni waan haaraa waan bareedaa waan isin gammachiisu baasee jira jechuudha. Yeroo dhiyoo keessatti namoota Facebook keenya seenanii jiran jechuudha yeroodhaafi bakka kamirraa akka seenan eessarraa akka seenanii fi mobaayila akkamitiin akka seenanii fi yeroodhaaf immoo itti fayyadamaan jiran isa jedhu wajjin laalla jechuudha. Sana dura garuu warroonni YouTube channeliti hin beekun jechuudha. YouTube channeliti subscribe godha. YouTube channeliti sanyii mootii jettanii yogguu barreessitan bifa kanaa isinii baha. Bakka subscribe jettu diimtuu kana tuqadha aga yoonaatti 2600 qofatu subscribe godha jechuudha. Kanaaf subscribe yogguu goone asirratti ishii as gama kanaan notification asitti isiniif dhufti jechuudha. Ishii kana guutti turkuttani notification akka isiniif dhufuuf sagaleen jechuudha. Ogguun viidiyoo asirratti post godhe akka isiniif dhufuuf kana wanti barbaadee fi gaafilee gaggabaabaa hedduu asir jalatti waan hojjedhuuf akka seentanii daawwattanu barbaada. Egaa waa'ee security kanarraa namoonni baay'een kanaaf rakkatu. Dhugaadha waan itti rakkachuun nama barbaachisu keessaa waa'ee Gmail keenya wal qabatee jechuudha. Gmail jechuun iccitii mobaayila keenyaati. Mobaayila keenya namoonni baay'een mobaayila isaaniirra Gmail account isaanii baay'ee tokko jaallatu baay'ee takka cinfatu. Sababaan Gmail account irratti namni iccitiilee garagaraa hedduudha achirratti maxxanfata. Biyya garagaraa taa'ee seenuu danda'a Gmail isaa jechuudha. Suuraalee akkasuma viidiyoolee garagaraa gara fuulduraatti akkamittiin akka Gmail keessan irratti wanta akkasii iccitii garagaraa keewwattan isin agarsiisa. Kan hadda garuu security akkatti guutanii cimsitanuu fi namoonni biraa akka seenuu itti agartan isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf gara Gmail keenya seenuudhaaf Google Chrome seenna jechuudha jalqaba. Google Chrome seenne bakka search kana irratti my account jennee barreessina jechuudha. My account jennee barreessina jechuudha. Ogguun nu dhufe as ishii jechuun my account jedheesuma jalqaba nu dhufu kana jechuudha. My account Google Chrome isa kana irratti rukunna jechuudha. google.com isa jedhu irratti rukunna jechuudha. Ogguu kana haala kanaan isa nu dhufu. Namoonni accounti 2 fi 3 namoonni tokko accounti baay'ee qabaachuun mala. Kanaafuu accounti hedduu qabaatan isa feetan email isa feetan information email isa feetan irra seenuudhaaf bakka sanyii jedhee profilein tiyya jiru kana jechuudha. Bakka qalamii diimaan isin agarsiisu kana irra rukuttanii accounti isa feetan filattu jechuudha. Isa waa'ee isaa keessa galtanii ilaaluu barbaadan filattu. Angaruu accountuma tiyya isa kana ta'eef waan ta'eef gadi deema jechuudha. Ogguu gadi deeme as jalqaba irratti jechuudha. Secret check up ka jedhu naa dhufa jechuudha. Secret check up isa jedhu kana jalatti get start ishii jettu kana irratti rukuta jechuudha. Ogguu rukute hamma Gmail kun kiyya kuni akkamittiin akka secret ta'ee jiru. Akkuma agartanu asirratti lakkoofsi yaa fi email biraatii wal qabatee jira jechuudha. Email tuyni email aan ittiin seenee miti email biraatii wal irratti conform ta'ee jira jechuudha. Kana gochuun immoo ni cimsa email eenyummaa email keenya haga tokko jechuudha. Ni jabeessa verify itti godha jechuudha. Lakkoofsa akkanatti godha jechuudha. Yeroo tokko guna namni biroo jechuudha Gmail account keenya argatiin gara Gmail account keenya seenuudhaaf jedhani asirratti notification yookiin immoo koodiilee garagaraa afaan gara lakkoofsa keenya yookiin gara email keenya irratti nu erga jechuudha. Hundumaafuu Gmail account fi as phone number keessan bakka kanatti godhachuun baay'ee tokko security godha jechuudha email kan keessan. Egaa asirratti email keessaniif email birootiin walirratti conform gochuu akkasuma lakkoofsa keessan as bakka kana gochuun baay'ee tokko iccitii keessan email keessan jabeessa jechuudha. Of duuba deebinee jechuudha. Ammas yoo gadi dhufne jechuudha. Find your phone bakka jedhu kana jalatti jechuudha. Get start jettu irratti tuqna ammallee. Ogguu tuqnee asirratti mobaayilli akkamii akka seenee jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf Samsung Note kan amma itti fayyadamaa jira jechuudha. Current device ammaan tana irra jira jechuudha.
activity irra jira hammaa'u itti fayyadamaa jira jechuudha bakki current device jedhu kun. Inni gara gadii kun immoo jechuudha Samsung Galaxy A kun immoo jechuudha April gaafa guyyaa 2 jechuudha sa'a 15:28 tti irraa baafatee jira. Irra hin jiru jechuudha yeroodhaa fi irra hin jiru garuu mobaayilli tun lamaanuu tiyyuma aanumatu ittiin seene jechuudha. Gaafa guyyaa haganaa isin jechuun gaafa namni sun device hedduu isinii fiduu mala as jalatti jechuudha yoo duraan seenamee jiraate. Kanaafi amma fakkeenyaaf inni kun irra hin jiru. Inni kun waan irra jiruuf fi mobile note 4 kun waan irra jiruuf isa irratti hogguun cuqaase jechuudha. Eessa akka jiruu fi maalis waa'ee isaa naaf fida jechuudha. Mobile kun eessa akka jiruu fi sagaleelee garagaraa amma fakkeenyaaf anaafaan bakka takka jiru konkolaataa takka keessa jiru faan namni mobile tiyya yoo hate mobile biraatti account tiyya naqee nama sanatti dawwaluu jechuudha fakkeenyaaf ring sagalee itti gochuu yookiin immoo teessoo mawqaa yookiin immoo lookishinii isa jedhamu san jechuudha isa bakka inni jiru beekuu nan danda'a jechuudha. Amma information kana gochuudhaaf jalqaba passportii keenya ni galchina bakka kanatti passportii keenya galchina passportii tiyyatti galchuu. Gaa passportii tiyyatti galchee haala kanaan hogguu naaf banama jechuudha passportii keessan isinitti galchitu jechuudha hogguu itti galchitan bifa kanaan isinii banama asirratti filannoo lama isinii fida jechuudha. Tokkoffaan ringii gochuu sagalee gochuudha mobaayila kanarratti sagalee garagaraa mobaayilli kun asuma mana kana keessatti nu jalaa hadhabamu jechuudha. Fakkeenyaaf namni diccitii wajjin hin jiru tokko fuudhee kiishaa godhatu hogguu san nama sanarratti sagalee akka mobaayilli keenya kun dhageessisu jechuudha. Lammaffaan immoo lookishinii isaa yookiin bakka taa'umsa lafa inni mobaayilli keenya jiru beekuudha jechuudha. Amma bakka sagalee kanarratti hogguu dhagaye devicein isuma narka jiru kana waan ta'eef asuma irratti sagalee isin dhageessisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf irratti hadha'u bakka ring jedhu kanarratti hadha'u ni dhageenya jechuudha. Ni dhageessanii akkasitti jechuudha ringii sagalee nama sanatti dhageessisuu danda'a jechuun mobaayilli kiyya bakka jiru haala kanaan bakka sagalee kanarratti dha'ee kun oolaan haala kanaan bakka kanarratti dha'ee bakka mobaayilli tiyya jiru sana beekuu danda'a jechuudha. Kana fakkaata kan waa'ee security kana fakkaata mobaayila keenya bakka inni jiru beekuun kana fakkaata jechuudha. Waa'ee Facebookaa isin garsiisa jechuudha. Amma Facebooka keenya amma fakkeenyaaf device isa kana immoo jechuudha asirratti devicein biroo seenee yoo jiraate jechuudha irratti dhoofne account keenya itti galchine jechuudha. Amma account keenya as gubbaatti galchine log out namicha sana irratti gochuu ni dandeenya jechuudha. Tole ka Facebooka isin agarsiisa jechuudha. Facebookni yeroo dhiyoo kana waan baay'ee takka nama gammachiisaadhaaf fidee jira jechuudha. Maaliif device keenya duraan fakkeenyaaf email bakka garagaraatiin yogguu seenne nutti agarsiisa. Garuu sanarraa ka adda ta'e baay'ee tokko waan security ta'e baay'ee tokko bareeda ta'e waan fideefu san isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf as bakka account setting ni seenna jechuudha. Security ni seenna. Egaa hogguu security seenne fakkeenyaaf mobaayilli eenyu akka Facebook keenya kana seenee jiru baruu dandeenya. Amma fakkeenyaaf asirratti jalqaba irratti jechuudha bakka qalamii diimaadhaan isin agarsiisu kanatti jechuudha Samsung Note 4 akka itti fayyadamaa jiru account tiyya kana seenee jiru naaf hima. Seenuu bira dabree jechuudha bakki inni irraa seene Riyadh Saudi Arabiyaadha jedha jechuudha. Mawqaadhuma namni sun kaawwate jechuudha. Asirratti immoo activity irra jira yeroodhaaf iyyuu activity new irra jira jechuudha. Yeroodhaaf iyyuu itti fayyadamaa jira. Lammaffaan immoo window yookiin PC innis Riyadh Saudi Arabiyaa irraa computer kuni computer tiyya jechuudha. Kanumaan ittiin seene isin bakka set more jettu kana jechuudha. Ishii kanarratti ishii qalamii diimaadhaan isin agarsiisu kanarratti rukunne jechuudha. Ni agarra eenyu akka mobaayila keenya seene bal'inaan nuuf baasa jechuudha. Fakkeenyaaf tiyya baay'inaan baasa baay'inaan isa ni baasu kana keessaa mobaayilli akkamii akka seene guyyaa akkamii akka seene amma fakkeenyaaf mobaayila guutuu seene keessaa kan yeroodhaaf itti fayyadamaa Note 4 isuma jalqabaa kana kun hundinuu moobaayiluma ittiin seene jechuudha. Note 4 isuma amma ittiin seenee jiru kana akkana guyyaa kam akkan seenee fi hundumaayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf irraa baasuudhaaf as bakka kana dha'ee jechuudha bakka xiyya shii gamaa kana dha'ee log out asis bakka kana dha'ee log out irratti gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bakka garaagaraatiin waan Note 4 kun itti seene log out gochuu danda'a jechuudha.
bakka kana dhooftanii mobaayila keessan akka feesbuuka keessan eenyu akka fayyadamaa jirtu gadi fageenyaan beekuu dandeessan jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Asirrattis windoo yookiin kompiiteraa fi akkasuma mobaayilati noot fooriidha. Kana lamaan qofaan seenee jechuudha. Bakka fedheen seenullee anumatu akka anumti seene beekeetiin jira jechuudha kanarra. Egaa hiriyoota tiyya haaya kanaan itti fayyadamuu ni dandeessan jedha. Namoonni baay'ee waa'ee security yookiin immoo waa'ee hiccitii namaa arguu kanarraa keessaa waa'ee WhatsApp faan namni WhatsApp keenya hakaruu yookiin WhatsApp keenya kana garagalchee hiccitii keenya arguu hin danda'a isa jettan namoonni baay'ee na gaafatanii WhatsApp keenya dhibbatti namni tokko haga mobaayila keessaan harkaan qabatinitti arguu hin danda'u. Haga mobaayila keessaan harkaan yoo qabate garuu WhatsApp qofa osoo hin ta'in sisteema mobaayila keessan guutuyyuu divert godhachuu danda'a jechuudha. Gara mobaayila isaa irratti jechuudha. Divert godhatee isin bakka feetan dhaqxanullee isa jalaa bahuu hin dandeessan jechuudha. Keessaa shamarran keenya waan akkasiirraa gadi fageenyaan akka of eeggatanu jechuudha. Maaliif silkiin keessan guutuu namni sun gara silkii isaa irratti garagalchee yoo isin kenne jechuudha. Isin quban qabdanii nama isin haasoftanii fi nama isin maal gootan hunda baruu danda'a. Garuu fageenyatti WhatsApp keessan abbaan fedhe hidhachuu hin danda'u haga mobaayila keessan harkaan qabutti. Facebook yoo ta'e immoo Facebook namoonni waa'ee haakar beekan hakkaruu ni danda'ani. Waa hakkaruun immoo baay'ee tokko waan ulfaataadha namni akka salphaatti nama hakkaruu jechuudha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u ani sanyiidha viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha. Isin jaalladha isin kabaja ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nagaan naaf jiraadha. Bye.